Yesus ini Faisal buku ko da tem berarti amma to kamu nama to kuacut kabantur kaban Budiwan tidak mus kabanture Direnyawan tidak mundan jiratan ture Garu Yesus ini gawang putte Direni giranat tigale Utumut tikani Gadi-gadi umar ufani Untuk tisani sokkani Yesus wajina. Wa ayo fagala taras namo tokodan. Nanya dalam fada naga. Naga amen. Naga jechu barana sagale wa ayo. Nu kristano ni nuga. Akajara sagale wa ayo. Nami wa ayo kabawan dumabe kai. Nu kabawan dumabe. Woberin bes imben. Yoda bes imben. Aga bulu tae imben. Salpina tae imben. Ulpina Inarinya tu dola anak Indonesia. Wakayo illo. Amen. Amen. Tumanin tu. Kuna kabakke samini. Bakke saburacha kesi samu adi. Amen. Kuni ifa tirenya. Amen. Kuni karana motat. Amen. Odi kana tamana tirenya argat. Amen. Sagale wake sagale. Amen. Gararaj. Amen. Amma na galen duppakan. Topos
kun immoo qabatana isa amma sagalee dubbat inni amma sagalee dubbat inni amma sagalee dubbat qeesiin amma sagalee dubbat obboleessi koo amma sagalee dubbat waaqayyo garuu kana duwwaa miti ijoollee waaqayyo guddaadha hammi waaqayyo biraan gaafifameen waaqayyo jabaan kanaaf gammada macaafa raajii Isaayyaas 61 lakkoofsa 2 irratti Yesuus akka jedhe ani misiraachoo lallabuun dhufe misiraachoo himuun dhufe misiraachoo gaafa inni mudhe hundumatu gammadeeyyuu hundi gamman warra kaan gaddisiis warra kaan fuula isaanii gurraache warra kaan garaa isaanii gubat maal akkamitti namni kun akkas godha akkamitti akkas nu godha itti aarutti kaan warra kaan immoo fuula isaanii dide Yesuus warra kaan fuula ibsee warra kaan fuula gurraaches warra isa duukaawwan warra akka dubbisaa jiraatan fuula isaaniis Ara sagalee waaqayyo fuula namaa ibsa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Yesuus gooftaa. Ameen. Gaaf tokko warri Fariisotaa gooftaa Yesuus Kiristoositti haasa'ummaa sabaa himnaani ati anuyi ijoollee Abiraam sarii Abiraam nuyi hidda Abiraam ati garuu eessaa akka dhufte beektu reefu mucaa waggaa 30 Abiraam duran ture moofiinyet maali of tuulummaan kee kuneedhuun akka jedhani mutuutuutu waaqin lafti uumamanii ani tureeraay isin garuu sarii Abiraamiin hojjechuun yoo Abiraamiin ta'e dhagoota kanatti iyyuu hin kaafataay isin garuu waa'ee ejja sarii lakkooftu ani garuu sadoodhu Abiraam dura iyyuu tureera hin beekan garuu isaanii galle isaan reefu isaanii waggaa 8 fixeetti mammaatu inni garuu duratu waaqin lafin uumamin ture Sireen sirtaa beekan jiru gammadi sireenni sirta jira. Innis maanni mootummaa waaqayyooti. Innis maanni jireenya bara baraati. Innis maanni abdii bara baraati. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaaf gooftaan Yesuus warri garraamonna gammadan, warri namaaf waan gammadan, warri nagaa buusana gammadan jedhee waa'ee nageenyaa, waa'ee garraamummaa, waa'ee qajeelummaa, mootummaa waaqa keessa kan jiru barsiisa. Harreskot utuna misi puna mam nagaa kan buuf utuna misi oduna madu bufte kan jirtu wajjiraate gammad mootummaa waaqayyo kan keeti miidhamte miidhaman waaqayyotti kan dhifte gammad inni taabaasu waaqayyoodha cabdee caba keessatti kan dhifatte gammadi cabaa kan inni dhiibu waaqayyoodha kisaartee kasiyaaraa keessatti kan dhifte gammadi gatii kan baasu waaqayyoodha waaqayyo namoota baay'ee mataa isaanii fayyisanaan jedhe namoota baay'ee kisaara keessa baasanaan jedhe dhugaadhaan akka dubbate jira waaqayyo dubbate mataa fayyisa dubbate warra gajjaran ol qaba gargaarsi jiru lafa keessatti gargaarsi jiru gargaarsi jiru gargaarsi waaqayyo bira jira kan akka waaqayyo gaariin hin jiru waaqayyo gaariidha waaqayyo gaariidha namoota of duratti waa ilaalaa deemtan rakkina qoramsa abaas of duratti lakkaa deemtanii waaqayyo akkuma gaaficha Abshaalom rarraaseen bise waan si gaadu kana rarraaseen bise kottaame waan dhumaa waaqayyo dhiisa waaqayyo fiisaa lolaadha waaqayyo fiisaa mo'aadha kottu waaqayyotti dhiisi hin haarin hin paambalinis hin gunguminis hin nacaannataminis gamcha erka waaqa jala taa'e waaqayyo waan Itoophiyaatti ilaalaa yaaddaa deemtu lafanni jiru fakkan jiru abamsiisee si eega waaqayyo dura keetii waaqayyo waan ari'atu qaba ana duraa waaqayyo waan ari'atu qaba waaqayyo qara nama waraanuu beekura namaatii toomsa waaqayyo asii nama hiituuf ta'e hadhaasaa keessaa kanaaf mootummaa waaqayyo wangeela mootummaa waaqayyoof jettanii
sagalee dubbii waaqayyoo jettanii daadoo namootaa keessaa kan baatan gammada. Daadoo riyaa keessaa kan baatan gammada. Riyaa kan nabdan gammada. Qoba galeessa kan taate gammad. Namni kan si jibbe gammad. Kan nama jibbite bini namni kan si jibbe. Kan nama miite bini namni kan si miite. Kan miidhamte gammad. Inni miite garuu si wayyoo. Si wayyoo. Warri miidhamtan garuu gammada. Warri gadjettan gammada. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessaa sagalee kana kan dubbisuuf keessa kootti halkan daadabeessa waaqayyo. Maallaan jedhee warra mootummaa koo jedhanii hiyyooman, warra naaf jedhanii adda ba'an, warra naaf jedhanii gadadaman, warra naaf jedhanii riyaa dhaban, baay'een isaanii naaf jedhanii qofa galeessa ta'anii boo'aa warra deeman, warra bo'uu isaanii gadde, warra haasan harkaa bade, warra deemsa harkaa bade, bara kana dhufeetan karaatti qajeelchanaani. Galanni saafaatu. waaqayyo yeellaw warra baabe waaqayyo yeellaayisu warra baabe waaqayyo hingatu Phaawulos akka jedhe warra Roomaatiin waaqayyo warra baabe yaadan qabeera warra yaadan qabe mufaateera warra baabe immoo jedhe addumaan jedhe warra fore sanaaf warra baabe sanaaf waan kun namaan dhageen waa'ee iji namaan argine qopheesseera waan haaraa qopheesseera nu ijoollee waan haroogee namni suuqii dhaqa qabni waan haaraan nuu qophaa'ee jiranu haroogee sadamni kun gatii isaa meeqa deeqa qabee dhiisaniitiin haaraatu nuu qophaa'ee jira waan iji namaan argin haaraa si eegaa jira waan kun namaan dhagahin haaraa si eegaa jira innis sagalee waaqayyoo keessa jira innis mootummaa waaqayyoo keessa jira maqaan isaa galateeffamu galanni isaaf haa ta'u